Akkam jirtu hundi keessanii hayyee qophii koo har'aa keessatti tiraansleeterii appilikeeshinii tokko yookiin afaanota addunyaa kan barbaannetti kan nu jijjiirsisuu danda'u appilikeeshinii tokko qabadee isin dhiyaatee jira. Appilikeeshinii kun kan inni adda isa taasisu keessaa inni tokko afaan Oromoo illee gara afaan barbaannetti jijjiirsisuu kan nu dandeessisudha. Appilikeeshinii tiraansleeterii kanaan dura baanii afaan Oromoo kana of keessatti qabatee hin turre sababa ta'eef inni kun afaan Oromoo of keessatti qabatee kan dhiyaatedha. Appilikeeshinii baay'ee bareedaa fi haala itti fayyadama isaati illee baay'ee salphaa kan ta'edha. Anis steepoota jiranii fi akkaataa itti tiraansleetii yookiin jijjiiruu dandeenyu guutummaatti viidiyoo kana keessatti waan isinitti agarsiisuu fi isin afaan isaa yuutuub chaanaalii koo kana reefuu kan dhiyootti banamuudha. Sabiskiraayib godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoon koo yoo isinitti tole laayikii gochuu dandeessu. Gama kootiin qophii kootti mi'a walii darbinu. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf gara pileey stoorii moobaayila keenyaa seenne appilikeeshinii kana inistool godhachuu qabna. Moobaayila keenya irratti fe'achuu qabna jechuudha. Gara pileey stoorii seennaa. Anammaa kanaan dura buufadheen jira sababa ta'eef maqaa appilikeeshinichaa haay tiraansleeter chaatii tiraansleeter jedhee jira. Loogoo ishee kana akka isheen qabdu ilaalaati. Akkasumas 4.6 istaarii qaba maqaa ta'eef namoonni hedduun kan itti fayyadamanidha. Akkasuma kana loogoo ishee kana ilaalladhaati haay tiraansleeter chaatii jedhaati buufadhaa. Ani inistool godhee waan jiruuf inistaal godhachuun na barbaachisu. Kanaaf bakkuma kanaadhaan open godhee akkaataa itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Ammas afaan isaa inni jalqabaa gara open jettu kanan tuqa. Xiqqoo eeggannaa. Hayyee appilikeeshinii kana eegalsiisii jechaa jira. Staartiin godhaa. Hayyee akkaataa itti fayyadama isaa nuuf ibsaa kan deemaa jirudha. Inni jalqabaa permishinii yookiin eeyyama laachuufii qabna. Appilikeeshinii kamiyyuu yeroo fayyadamnu eeyyama laachuufii qabna. Erga eeyyama laannee fi booda itti fayyadamnaa jechuudha. Gara appilikeeshinii kanaa deemnee moobaayila keenya barbaadannee permishinii kun bakka ishee kana amma ofii taatee ishee jirtu kana openii goona. Erga openii goonee onii yookiin erga bannee fi booda gara boodaatti deemnee hin eegalsiifnaa jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaatiin nutti agarsiisaa jira inni. Hayyee akkuma argitanii waan ta'e isin hubachiisu asirratti appilikeeshinii kana turn on accessibility jettee mallattoo halluu diimaadhaan fiddee jirti. Ishee yoo sirreeffanne malee appilikeeshinii kun nu dalaguu guutummaa guutuutti nu dalaguu hin danda'u sababa ta'eef accessibility moobaayilii keenya seetingii moobaayilii keenyaa keessa seenne eeyyama laachuufii qabnaa jechuudha. Akkaataa itti laatanii ammas isinitti agarsiisa. Bakkuma halluu diimaa accessibility jettu kana ishee naqa tokko tuqxu erga tuqxanii booda onii gochuu nu barbaachisaa jechuudha. Ifama xellaatti illee beeknu. Hayyee bakka ishee kanaa dhuftanii seetingii keessan keessaa accessibility erga seentanii booda bakka seetingii ishee kanaa installed service ishee jirtu kana si'a tokko ishee caqastuu jechuudha. Si'a tokko ishee lakkoofsi jalatti barreeffamtee jirtu kana si'a tokko isatti buutuun erga itti buutan booda onii godhaa jedha. Haay tiraansleeterii kana onii gochuu qabdu. Yoo isheen kun banamte yookiin ifte malee hayyee hordoftoota koo erga ishee kana tarni onii gootan booda gara boodaatti baakii gootanii deebitanii mee appilikeeshinii hayyee hordoftoota koo amma bakka ishee kana irratti turn on accessibility ishee jettu halluu diimaadhaan barreeffamee inni ture amma nurraa ka'ee jira. Nunis iyyama laanneerraa fi innis iyyama nuuf laateera. Gara afaan barbaadneetti jijjiirradhaa jedhee iyyama nuuf laatee jira. Amma afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti jijjiiree isinitti agarsiisa. Kanaan dura maqaa irra kaa'ee turee fi amma akkeettiin taa'ee jira. Afaan Oromoo kan jedhu baay'ee afaanota barbaadneetti asirraa jijjiirsisachuu dandeessu. Afaan Oromoo kan jedhutti Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti naaf jijjiiri jedhee iyyamatti laadheen jira. Bakka ishee kanaa tuxxanii jijjiirrachuu dandeessu. Amma Ingiliffaa gara afaan Oromootti naaf jijjiiriin jedhee jira. Yoo amma Oromiffaa as kaa'ee Ingiliffaa as kaa'ee immoo Oromiffaan kan barreeffamee jiru gara Ingiliffaatti nuuf naannessaa jechuudha. Amma kan Ingiliffaan barreeffamee gara Oromiffaatti akka itti jijjiiruu dhuguman jijjiiraasa appilikeeshiniin kun hojjetaasa isinitti agarsiisa. Gara Googilii dhaqee ammanii fakkeenyaaf sila galcheen ture waa'ee Oromoo seenaa Oromoo xiqqoo gabaabsee kan inni nuuf dubbatudha. Erga as dubbattan booda Ingiliffaan barreeffamee jira. Barreeffamni kun akkuma argitanitti Ingiliffaan kan inni barreeffamee jirudha. Bakka ishee kana bukkee isheetitti baatee jirti sababa ta'eef bakka ishee kana si'a tokko erga tuqxanii booda wantoota filannoo nuuf laata. Muuviin kun seerchii goonee irra qabnee akkeettiin irra qabnee barreeffama kan irra qabnee tokko tokkoon akkan ilaalluuf nu gargaara. Isheen footoo tiraansleeter gootu kun immoo suuraa barbaanne yookiin suuraa kaafnee guutummaatti jijjiirsisachuu barbaanna taanaan afaan barbaannetti jijjiirsisuu dandeessa. Akkasumas
suuraa qaamni erga jijjiirsiisanii booda suuraa kaa'amee kanaan dura jirullee suuraa iskiriinshuutii yoo gootanii jirtu ta'ellee waan tokko isallee gara afaan barbaaddeetti akka jijjiirtaniif nu gargaara jechuudha. Inni kun baay'ee appilikeeshinii murteessaadha. Wantoota achi keessatti qabatanidha. Footollee akkasumas kaasee tiraansleeter nu gochuu danda'a. Meeski akkamittiin barreeffama kanaa muuvii ishee jettu kanaan irra deemsisee siin agarsiisa akkaataa itti jijjiiruu danda'u. Si'a tokko tuqee argitanii amma ingiliffaan barreeffameera asitti na hubadha. Asitti in lot of the way jedheera. Hayyoo hordoftoota kun hubachaa jirtu jedhee yaada. Erga wanta ishee kun akka sirtii kana irra kaadhee booda wanta akka leensii kana irra kaadhee booda hayyoo hordoftoota koo yoo barbaade immoo karuma isa kana koppii gootanillee barreeffama kana yookiin koppii gootanii argitanii ingiliffaan kan barreeffameeru guutummaatti illee barreeffama kana kan inni afaan oromootti nuuf hiikee jirudha jechuudha. Amma ingiliffaan barreeffameera gara iskii amaariffaa immoo nan ilaala. Hayyee akkasiin argitanii amaariffatti nuuf jijjiiree jira jechuudha. Amma immoo gara afaan amaariffaatti illee nuuf hiikee jira jechuudha. Barreeffama kana koppii godhee asirratti baasee amma afaan amaariffaatti illee nuuf baasee jira. Akkasumas mee afaan arabikiittis nan ilaala. Amma immoo afaan arabikiitti illee guutummaatti nuuf jijjiiree jira jechuudha. Haala salphaadhaan appilikeeshinii guutummaa guutuutti sirriitti dalaguudha. Akka itti fayyadama isaati ammas hundumaa hin hubattu jedhee yaada. Yoo yaada qabaattanii naaf barreessaa. Akkaataa isaa ammas irra deebi'ee yoo naaf hin galle jettanii isiniif hin ibsa sababa ta'eef. Hayyee hordoftoota koo qophiin koo har'aa kana fakkaatti akka irraa barattanii abdii guddaa irraa qaba. Yaada naaf qabdanii koomentii gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoo koo irraa barattanii isinitti tolee laayikii godhaa isiniin jedha. Qophii biraa hangan qabadhee isiniif dhiyaadhutti gama kootiin nagaan naaf tura.